hadha meeshaa qarshii 81 wayin bitamee tokko tokkoon gatii isaa kan inni isinitti muta'a. Xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii? Alhamdulillah nagaa fayyaa kooti. Isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Inshallah hadda akkuma argitanu meeshaa kana algaa kana dabalatee afata kana meeshaa asirratti argitan hunduma isaa gatii isaa tokko tokkoon kan isinitti mutaa. Hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Akkasuma viidiyoo kana like godhaa, share godhaa. Namoonni like na godhaartanu wallahi baay'ee tokko galatoomaa ulfaadhaa. Jazakumullahu khairan. Akkuma isin like na gootan YouTubein kun namoota baay'ee bira qaqqabeenaaf guddata jechuudha. Galatoomaa namoonni qalbii gaarii, onnee gaarii, onnee qulqulluu qabaatanii namaaf gaarii yaaddanii like namaa gootan jechuudha. Wallahi galatoomaa isin galateeffachuun barbaada. Akkuma kana rabbiin gaarii isiniif yaaduun isiniin jedha. Egaa lafti dhiyaa jira sumaan kara gatiitti dabarfannu. Jalqabaas biratti rakabootii kana akkuma argitanu birii 800 dalgee sanaa birii 300 jabanaan hamma jabaatee jira. Subhanallah. Masqamacaa fi jabanattiin keddotti walumatti birii 400. Tiyaansuudhaanii burcuqoo amas maazanii kana darzanii tokko jookii kana waliin birii 1600. Burcuqooni amas maazanii birii 1100 qobaasaatti jechuudha. Anna sarbiisii kana birii 800. Tiyaansuudhaanii saaniiraanii kana birii 2000. Tiyaansuudhaanii kana saanii gochoo maabkee jechuudha. Kuna maabkee kana birii 300 lammasaa birii 600. Distii kana abbaa torbaa keessaa maajatii abbaa torbaa keessaa sadan gurguddaa jalaa fudhattee birii 5700 sadan kun jechuudha. Distichi walitti isa guddaa jalaatinni kun jikee baaldii birii 250 birii 200 baaldiin birii 200 dhiifamaa. Tiyaansuudhaanii mastaaxabiyaa birii 250. Sibiilee birii 300. Innaa tiyaansuudhaanii masoobiif safeetii qabdi. Masoobii 3000 safeetii 350. Eelee qoraanii fi akambaaloo akkuma argitanu akambaaloon birii 300. Eeleen birii 500. Eelettiin kun badaa bareedduudha. Eelee bahar daarii kan jedhamtu jechuudha. Walitti 800 kun. Akkasii zayitii kana birii 950. Zayitiin kun akkasii as biratti minaan harasillaa 2 ruubanquu ruuza ruubii anciroo ruubii xaafii harasillaa tokko. Walumaa galatti birii 3500 wayinii jechuudha kan inni daakamee ba'e. Itti aansuudhaanii shunkurtii kiiloo 10 isaa birii 90. Shunkurtii kiiloo 10 kana. Itti aansuudhaanii kun as biratti walalii qabdi. Isa tokkoffaa baala saantimii sanas miti. Kun isa irra keessoon isaa barreeffama qabu jechuudha. Duddubbeen isaa meetira 9 meetira tokko isaa 220ti walaliin kun. Akkasii itti aansuudhaanii afata kanaa firaashii 4 isaa 1350. Tiraasii immoo 12 isaa 500. Carqii firaashiin 4 fi tiraasiin 12 sufraa meetira 2 laastikii isa tokkoffaa wajjin jechuudha. Garaa meetira 1 dheerinni meetira 2
walumaa galatti carqiin jechuudha birrii 10,500 firaashiin afuriif tiraasiin 12 carqiin firaashiin immoo isa abbaa 500 12 baay'isaa firaashii isa abbaa 350 afuriin baay'isaa akkasitti tilmaamaa jechuudha minxaafiin birrii 8,000 maachiin goonee fi minxaafichi maashaallah baay'ee tokko natti bareedan qobaatti inshaallah viidiyoo afata kanaa isiniin gadhiisaa baay'ee tokko bareeda tiyaansuudhaan karaa algaatti dhufnu algaanii qobaasaatti birrii 8,000 firaashiin algaa birrii 7,000 algaa libsiin beebii tiraasii kana wajjiniin carqii tiraasiitti wajjiniin birrii 4,000 akkasi kana fakkaata viidiyoon keenyadha. As keessa gatiisaa wanti isinitti himee jira jedhe wanti hin himne jira jedhee yaadu inshaallah viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.